kuulanii fi roozan osoo wal jaalatan maaliif wal dhabanii hiriyaa bara dheeraa hiriyaa yeroo dheeraa waliin turanii osoo obboleeyyan fakkaatan osoo wal jaalatan maalii wanni isaan gargar baase. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halima Orootu welcome shamarka fuun hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu hordoftoota kiyya jirtuu fayyaa keessanii baga jiraattanii warroonni hanga ammaa jalqabarraa hanga ammaa nafaan turtanii maatii naaf taatan galatoomaa garan keessan dachaa haa ta'u harka fayyaa argadha bakka yaaddan muraada gaya haja muraan keessan isiniif haa guutamu kabajamaa isinii jedha warroonni harootatan welcome baga gama YouTube channel kiyya nagaan dhuftanii isin simadhee jira maatii YouTube channel kana ta'a warroonni harootatan welcome isin jedhee jira subscribe like share gochuun dagatina warroonni durallee like share gochuun dagatina egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kaarraa kawaayee roozatii fi waa'ee kuulaniiti akkuma namni martu argetti namoonni YouTube hunduu argetti kuulanii fi roozan yeroo dheeraa hiriyaa wajjin turanii jechuudha. Ani eega gama miidiyaa kanaa dhufee waggaa 2 lakkoofsiisee amma sadaffaa keessa jira jechuudha. Gama miidiyaa kanatti dabalamuun erga roozaa fi kuulanii hordofuu jalqabee yeroo baay'ee wajjin deemanii yeroo baay'ee wajjin jaalatanii hiriyaadha yeroo dheeraa waliin turanii ani fakkeenya YouTuberaa biyya namaa keessatti illee yeroo dheeraa wajjin turanii YouTube illee yeroo dheeraa waliin dalaganii har'a hoo maaltu argamee samoon kana taatee hedduutu deemaa jira. Namni yeroo ammaa kana keessumaattuu yoo ka dhugaan wallolee fi ka YouTubera guddisuuf prankiif drama dalaguuf wal dhabillee walii namaan galuu jechuudha. Yoo dhugaa taatee baay'ee garaa nama nyaataa yoo YouTube channel guddifachuuf taatee homaa miti abbaan waan fedhe dalaguu danda'a jechuudha. Garuu hiriyaa yeroo dheeraa hiriyaa akkasii wal jaalatan ta'anii hiriyaa yeroo dheeraa akkamii walirraa bareedanii hiriyaa miti obboleewwan fakkaatanii jechuudha. Ani yeroo gama channel kana dhufu yeroo isaan hordofu obboleewwan naaf fakkaatanii jechuudha. Eega tureen booda eega yeroo hedduu viidiyoo isaanii seenee ilaaleen booda akka isaan hiriyaa ta'an beeke jechuudha. Osoo wal jaalatan osoo akkasitti bakka garaagaraa wajjin deemtanii viidiyoo wajjin waraabdan osoo obboleeyyan fakkaatanii walirraa isinirraa bareedu uffanni keessan maachii wal fakkaataa ta'e osoo walirraa bareedu jaalalli keessan akkuma duraa jalqabarraa sanii itti fufuu qaba malee wal loluun qabdanii gargar bahuu hin qabdanii jechuudha. Ka achirraa hafe immoo maqaa walii balleessuun barbaachisu namni tokko hundi isaatu daa'ima miti jechuudha. Hunduu beekadha. Gizee namni ka haarawaa ta'ellee waa walirraa baratu malee gizee miidiyaa jechuun miidiyaa ka namni hundi addunyaarra jiru marti argullee dhaga'ullee fayyadamullee yeroo ammaa kana jechuudha. Maaliif namni hundi isaatu ni dhagaa jechuudha. Akkuma duraan sanii miti namni muraasni dhaga'ee obboleessi namaa dhagaa firri namaa dhagaa ka biyya keessallee sirriitti amma ilaalaa jechuudha. Intarneetni tolee jira. YouTube irra maal akka deemu TikTok irra maal akka deemu namoonni tokko namni biyya keessaa kuban qabu hin argu hin dhaga'u jedha. Miidiyaa fayyadamuu kana jechuudha. Laa akkasii miti namni mana intarneetaa seenee guyyaa guutuu laalee waan namni miidiyaa kanarra gaafa hojiin isaa hin jirre gaafa rahaa isa sammuu isaa rahaa galuu barbaaduuf namni biyya keessallee intarneeta banatee laalaa jira jechuudha. Waan miidiyaa kanarratti deemaa jiru jechuudha. Waan nama bohaarsullee ta'e diraamallee ta'e ka wallolullee ta'e akijiballee ta'e ka dhugallee ta'e ilaala jechuudha. Namni hunduu ka biyya keessallee namni biyya alaa silaa barate waayyuu ittiin fakkaatu jechuudha. Firaankiillee ta'e diraamallee ta'e ka dhugallee ta'e ka kijiballee ta'e waayyuu ittiin fakkaatu maaliif baratee jira jechuudha. Inumaan immoo amanuun ni hammaataa jechuudha. Maaliif namni kuni akkanuma YouTube namoota hedduutu akkanatti dhugaa fakkeessee YouTube guddifatama. YouTube immoo bara kana akkas malee hin guddatullee jechuudha. Atau YouTube keessan mashallah ani guddaadha. Kanaaf yoo dhugaa taate maqaa ofii walii balleessuuf walloluun keessan sirrii miti. Isin akkuma dur wal jaalatan sanitti osoo wajjin itti fuftanii baay'ee bareeda jedha. Waliin lolinaa hiriyaa gaarii yeroo jireenyi addunyaa kuni hangam asirra jiraatanii ka wal miidhallee ofii wal gaafate ka wal jibbullee wal jaalatee wajjin deemutu caala malee hiriyaa jechuun hiriyaan wanni wal nama wal lolchiisu hin jiru.
ishiin harargee ati baalee wanni wali isin fidu jaalala obbolummaatti walitti isin fidee kaleessa. Kanaaf akkuma kalee wal jaalatan sanii wal jaaladha wajjin jiraadha malee waliin loltanii maqaa keessan waliin balleessina. Taani isiniif rabbi waliin beeka yoo chaayinaala guddifachuuf akkasi dalaydanillee nu garuu warri isin hordofu kuni waan dhugaa isin walloltan nama fakkaata garuu amma dhugaa yeroo bara kana keessa jechuun yeroo kana keessa dhugaa amanuun nama dhibaa jechuun kamtu dhugaa kamtu kijiballee walii namaan galu akkuma yeroo dhiyoo kana Sa'idoon yeroo dheeraa yuutubara yeroo jalqabaatiif namni ijoolleen banattee dalaguu jammarte ijoollee Yamaniiti jechuudha namni keenya kanatti gadi fageenyaan yuutubara miidiyaa kana namni baay'ee fayyadamu jiru jechuudha yeroo duraa naannoo gara waggaa 5 jechuudha yuutubarri Yaman kun guddatee jira jechuudha hundi isaatu guddatee jira jechuudha warroota yeroo dheeraa yuutubara irra ture warroota yeroo dheeraa maalummaa yuutubii barateedha jechuudha nuni warra lafaa dhufuu nama reefuu arguu dhaga'uudha jechuudha. Kanaaf amanuun dhugaa amanuun nama dhibaa jechuudha. Kanaaf rabbi haalaafisu akka namoonni nama dubbaan dhufullee waan gaarii irraa baratu silaa guddinni kana malee dide jechuudha. Bakka ajandaa kana namni osoo guddisaa jechuudha. Maaliif ajandaan kun maalirra ga'e eessaa ga'e eessatti bu'e rabbiin ani jidduu keessatti araara haa fidu araaramaa waliif dhiisaa rabbi jecha waliif irra tara jechuudha. Kamiidhamellee Rabbuma jecha folii on irra taruu caala maqaallee wal balleessan wal dhiisanillee wanni jijjiiramni wanni dhufu takka hin jiru jechuudha. Garuu gara rabbiitiin hin taatu jechuudha. Miidiyaa kana irraa dhiifnee asirraa gaalla malee fudhannee hin gallu jechuudha. Guddatullee xiqqaatullee hanguma addunyaa sanarra jiru itti fayyadamna malee akiratti nun fayyadu jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Viidiyoon kee akkuma gorsaa fi yaada of keessa qabutti itti fufetti jira. Warra viidiyoon keessatti ture laayik godhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Baay'ee hordoftoota kiyya.